Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii keenyaa kan nu hordofaa jirtan kan jalqaba jennaadha conversation lammaffaadha waliin dubbii lammaffaadhaati jechuudha. Egaa ni jalqabna. Where were you born? Eessatti dhalatte? Where were you born? Eessatti dhalatte? Where were you born? Eessatti dhalatte? I was born in Gursum City. Ani Gursumittiin dhaladhe. I was born in Gursum City. Ani Gursumittiin dhaladhe. I was born in Gursum City. Ani Gursumittiin dhaladhe. When were you born? Yoom dhalatte? When were you born? Yoom dhalatte? When were you born? Yoom dhalatte? I was born in 1996. Ani bara 1996 dhaladhe. I was born in 1996. Ani bara 1996 dhaladhe. With whom do you live? Eenyu wajjin jiraatta? With whom do you live? Eenyu wajjin jiraatta? With whom do you live? Eenyu wajjin jiraatta? I live with my parents. Ani warra kiyyaa wajjiniin jiraadha. I live with my parents. Ani warra kiyyaa wajjiniin jiraadha. I live with my parents. Ani warra kiyyaa wajjiniin jiraadha. Okay, inshallah raaf nugiyaa yoo rabbi jeeganaa wajjin turraa itti fufnaa waan hanqatee fi waan yaadaa fi hunda qabaannaan koomentii jedhan nu barreessan jecha like share subscribe godhuudhaan chaanala Oro Education nu jajjabeessaa ishin jenna waan hundaa wajji ilaallaa inshallah fuulduraaf arraaba sun haa gahu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.